yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Pirasii Walabaa irratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.